Guyyaarraa kanan qabadde isiniif dhiyaadhe haalattiin memberii telegiraamii keessanii salphaadhumatti guddifachuu dandeessan tokkoon qabadde isiniif dhiyaadde jira jechuudha. Chaanaalii koo sanallee warri subscribe godhin jirtan ammuma liinkii isaa description box jala argachuudhaan keessa seenuudhaan subscribe akka gootan kabajaan isin gaafadha jechuudha. Gara barnoota keenya guyyaarraatti yeroo dabarru aappii kana buufattu jechuudha. Aappii members gram jedhu kana buufattu. Sanaan booda aappii kana liinkii isaa description box jala isiniif kaa'een jira jechuudha. Achi jala buufattu. Ergasiin booda lakkoofsa telegiraamii keessanii haaluma telegiraamii bantaniidhaan aappii kana ni bantu jechuudha. Duraan dursa kaawuntirii keessan as keessaa filattu utuu lakkoofsa bilbilaa keessanitti hin naqniin dura. Egaa kaawuntirii keessan asirraa filattaniin booda lakkoofsa bilbilaa telegiraamii keessanii itti naqxu jechuudha. Sanaan booda koodii isin erga jechuudha. Koodii sana lakkoofsa bilbilaa keessa irratti isiniif erga jechuudha. Sanaan booda koodii sana seeraan itti naqxu. Egasii haaluma kanaan ofiidhaan loogin isiniif godha jechuudha. Egaa koodii sana haala kanaan itti naqxanii booda aappichi haala kanaadhaan ofiidhaan isiniif bana jechuudha. Ergasii booda aappichi haala kanaan isiniif bana jechuudha. Sanaan booda egaa asirraa koinii irni koin jedhutu jira jechuudha. Gaafasiin chaanaalii tokko join gootan koinii lama isiniif kenna jechuudhaan. Chaanaalii tokko jechuun chaanaalii 100 yoo join gootan koinii 200 argattu. Koinii 200 sanaan immoo isin immoo deebitanii memberii argattu jechuudha. Mee fakkeenyaaf kunoo get members kan jedhu kana yeroo cuqaasnu kunoo asirraa koinii 100dhaan nama memberii 25 salphaatti argachuu ni dandeessu jechuudha. Koinii 4,000 qabdu taanaan immoo memberii 100 haaluma kanaan koinii 20,000 qabaannaan memberii 5,000 jechuudha. Aappii baay'ee namatti toludha jechuudha. Asirraa koinii adda addaa transfer gochuu ni dandeessu. Fakkeenyaaf amma koinii 76 qaba. Koinii 100 gaditti immoo memberiin hin jiru. Kanaaf koinii 100 argachuun qaba jechuudha. Amma koinii 100 salphaatti argachuudhaaf automatic joiner kan jettu kun asiidha. Kana on gootu jechuudha. Dasii booda haala kanaan cancel start isin gaafata. Start kan jettu kana cuqaastu jechuudha. Sanaa booda ofiisaatiin automaatikii join godha. Koiniin keessan immoo asirraa isiniif lakkaa jechuudha. Mee amma asirraa koiniin kiyya kun 100 guututti chaanaalii haaraa telegiraamii irratti banee isin agarsiisa jechuudha. Amma telegiraamii irratti chaanaalii haaraa tokko create godhee fakkeenyumaaf isinitti agarsiisa jechuudha. Egaan chaanaalii kana kun create gochaa jira jechuudha. Kunoo akkuma argitan chaanaalii haaraa create godhee jira jechuudha. Milkeessaa jira jechuudha. Mee gara members giraamii deemna jechuudha amma. Egaan hordoftoota kiyya kunoo amma koiniin koo 202 naagee jira jechuudha. Chaanaalii kiyya irratti akkuma sirraa argitan nama 25 memberii 25 dabalachuu nan danda'a jechuudha. Kunoogaa koinii 100 waan qabuuf get kan jettu kanatti bu'a jechuudha. Sanaan booda chaanaalii liinkii chaanaaliitti memberii dabaluu barbaadan sana dhaxxanii koppii gootu jechuudha. Kunoo akkuma sirraa argitan chaanaaliin koo kun subscribers tokko jira jechuudha. Kunoo nama tokko qofa
amma linkii chaanaalii kiyyaa kanaan koppii godhee dhaqee bakka sanarratti paste godha jechuudha. Kunoo dhagaa linkii chaanaalii keessanii fiddanii asirratti barreessitu yookiin koppii gootanii paste gochuu ni dandeessu jechuudha. Egaan edda linkii chaanaalii keessanii haala kanaan barreessitanii asirratti wanti isin hubachuu qabdan aatti ishee bukkee jirtu sana hin barreessitan jechuudha. Isin aatti ofii isaatii bukkee kana kaa'ee waan jiruufi username yookaan linkii keessan sana fiddanii asirratti barreessuudhaan order kan jettu kana gootu jechuudha. Egaan haala kanaan isinii fidee accept kan jettu kana al tokkoof ni cuqaastu jechuudha. Sanaan booda yaa memberii chaanaalii keessanii salphaatti haala kanaan guddifachuu ni dandeessu jechuudha. Okay jettu. Sanaan booda kunoo amma coinii 2 bichiin qaba jechuudha. Ammani meeqara chaanaalii kootii deemee sitti agarsiisa. Kunoo akkuma chaanaalii koo kanarraa argitan amma memberiin koo amman order godhee olittiyyu subscribe 32 ol na argatee jira jechuudha. Kunoo recent action jala gaafan galee ilaalu join warra godhanidha jechuudha hundi isaanii. Kanaaf aappiin kun aappii baay'ee namatti toludha jechuudha. Egaan chaanaalii kee subscribe gochuu akka hin daganneen linkii viidiyoo kanaallee akkasuma namoota adda addaaf sheerii gochuun akka isaan irraa baratan godhaan isiniin jedha. Gaaffii qabdan immoo koomentii irra nuuf kaa'uun dagatinaa. Nagaatti.